ومنك يرهدو مال النبي خدتي مبروك وجراني النواب فاندي سجلان بورنا الراح كراها سنتم فعلا يا سودو بيا بكي ويا سيفان غوغو بدا كدكا غايا بيجنا غدتا مرمى مرمي روم جيسا Ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota maayaa shoo nageenyi keenya kan jaalalaa bakka jirtan marattis naagaawwan isiniin ja'a warreen soomana irra jirtan ramadaan kariimin isiniin ja'a warra kaanis immoo soomanni keessan taqee balamtoo haa taatuun isiniin ja'a sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa siinqee fi faanaa miidiyaa koorporeeshin waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamu har'aan tanagaa akkuma beekamutti jala bultii ayyaana injifannoo Adawaa irratti argamna nutis gaa odeessa maayaatiin Adawaan aartii fi aartistoota keenyaatiin akkamittiin ibsame haja'uu irreesniif keenyeeti hamma immoo keessummaa sagantumaa guyyuma kana wajjin wal qabatu isin affeerree as istiidiyoo maayaatti argamnee jirra hamma maayii sagantaa keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya ispoonsaroonni sagantaa kanaa bulchiinsa magaalaa Maayaatii fi Blossom Paints yookaan qalama Blossomii lamaan isaaniitu alla magantaa jechaati. Keessummaan kiyya har'aa nama ogummaa danuu qabu qorataa seenaa weellisaa yadaleessaa fi walaleessaa kan ta'e Biraanuu Margaati yookaan Biraanuu Sadeensootti maqaan isaa hedduudha. Dhawaataan immoo wal biraa kan deemnu ta'a hamma maayii sagantaa keenyatti nu waliin turan affeerraa kiyya. Alla magantayi hedduu ulfaadhu galatoomiin siin ja'a. Sinillee galatooma. Hayyee ulfaadhaa isaa waliin taanee ga'anii ga'a. Suma jeetiin itti fufa. Keessumattuu nama aartii keessa jiru kana yeroo hedduu isin hin jaaniini ammallee uummanni keenya rabbiillee jaan. Rabbiidhaan amma isin jannaani? Hin jedhamu. Hin jannu mitire? Umuriimti kootuu gara waggaa 15 kanan darbu waan ta'eef. Ulfaadhu galatoomii. Biraanuu daawwataan yookaan uummanni kiyyarraa hedduu maaliif na beeka jettee yaaddame? Biraanuu daa'imummaa kiyyaan jalqabee fardaan nan beekama. Hayyee. Kubbaa saaphanaatiin nan beekama. Maqaa kubbaa saaphanaatiin naa kenname jira akka godinaatti akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti. Kan hundaa biyya bakka bu'ee nama taphateedha. Mabraquu jedhanii na waamu turan. Mabraquu. Maaf siin jaan? Eenyuun na rukuta baay'ee nu taala. Dheerina kan inni qabu. Nama leenjisaan kiyya tokko nama walaayittaati. Saaphana kana amma kana ol darbuu baadhe naan lola natti dallan. Utaaltee jechuudha. Utaalee bira darbee akkanatti gadi rukuchuun qaba. Laalee meetira 3 ol immoo rukutes naan lola. Meetira 3 keessatti rukutuun qaba. Kanaaf isaan na beeku. Mabraquu jaanii. Fardaan na beeku. Fardaan hin garmaamta. Fardaan hin garmaama. Mee waa'ee sadeen soddoo natti himime? Sadeen soddoo gaa ana qofa miti kan dubbatu nama hedduutu dubbachuu danda'a. Gaazexeessitoonni akka keessanii illee waa'ee seenaa sandaqanii qoratanii haala gaariidhaan ni ibsu. Ana caalaa warri beeku immoo ibsuu danda'a. Soddoo biyya gootota biqilchiteetti. Biyya aadaa safuun waan hundu itti jirudha. Biyya nama beeku, biyya saba beeku, biyya kabaja beeku, biyya ulfina beeku, biyya aadaa beeku, biyya of beeku. Soddoo. Ilmaan tuulama sadeeniti. Ilmaan Booranaaf Baarentummaati. Kanaaf dacheen tun immoo dacheen Soddoo gootota hedduu biqilchiteetti. Gootota akka Baalchaa Abbaa Nabsoo yookaan Baalchaa Saafoo Roobaa. jedhamu kan akka Gabra Maariyaam Gaarii Godaanaa yookaan Gabra Maariyaam maqaan isaa Boonsaa Gaariiti. Gabra Maariyaam maqaa kiristaanaati. Boonsaa Gaarii Godaanaati. Boonsaa Gaarii Godaanaa. Kan akka Bayyanaa Guddataa Awaas Kuffee kan akka Fitaraarii Mardaasaa Gadaa kan akka Caalaa Gadaa Bolayyan nama hedduu kan itti biqilchite Gannanaa Badhaanee kan akka Garasuu Dhukii Dajjaazmaach Garasuu Dhukii kan akka Walda Tsaadiq Xiiqoo gootonni naannoo sanitti biqilan yoo xiqqaate 1000 ol anu waamuu nan danda'a. Hayyee hedduu takka galatoomee ulfaadhu itti fufna. Hojiiwwan kan kee keessaa tokko kan ta'e kan yaa soddoo kan joo kana mee xiqqashumarraan hubuusiif. Yaa soddoo biyya bakkee wayyaa. Yaa soddoo biyya bakkee wayyaa.
siifan guggubadha akka dhakaa gaayyaa akka dhakaa gaayyaa akka dhakaa gaayyaa hawwituun argattu doofaa iyyaafadhu barii hawwituun argattu doofaa iyyaafadhu barii biyya baqqee wayyaa gabra maariyaam gaarii gabra maariyaam gaarii gabra maariyaam walaloo fi yeedaloo ani haa barreessu malee sagalee bareedaan namni weellisee Alamaayyoo Walda Maariyaamii innis ilma Sooddoti walaloo fi yeedaloo natu barreessee teenyetuma waa'ee gootonni kun akkamitti beekamuu qabu akkamitti seenaa isaanii ibsuu qabna amma ammatti Baalchaa Abbaa Nabsoo jedhama malee Baalchaa eenyu akka ta'e hin beekamani namoota wajjinis warra seenaa namni seenaa Baalchaa fuulduratti baasee Hacaaluu Hundeessaati Baalchaan eenyu akka ta'e Gabayyoon eenyu akka ta'e Balaayii Zallaqaa eenyu akka ta'e namni fuulduratti baasee ummataaf ibsee Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu wajjin lubbuun isaa amaaramu waa'ee kana irratti waa'ee hedduu dubbachaa turre waa'ee seenaa Sooddoo kanas teenyee waliin dubbachaa turre. Dhugaa amma danda'amutti nuti kana goone irraa dhaloonni dhufu immoo kan caalu dabarsuu danda'a. Kanarratti keessumattuu immoo injifannoowwanii fi dhugeeffannaa saamame waan yeroon nuuf heeyyame yeroon immoo maal nuuf heeyyama tokko teekinooloojiidha tokko immoo aartii keenyaan midhaaksine gara addunyaatti waan keenya seenaa abbaatu barreeffata seenaa barreeffachuu jechuun weelleedhaan tolchuunis san keessa jiraa jechuudha akkasittiin amana waan ta'eefan kanaaf gaheen keessan olaanaadha keessumattuu immoo obboleessi keenya Rabbi rahmataa godhu hiroo keenya jeena keenya Hacaaluu Hundeessaa seenaa injifannoo Adawaa abbaatti namoota deebisan artistoota nama deebisan keessa adda durummaadhaan eerame yoon je'ee humaa hin dhaadheessineeti Rabbiin jannataan haa qananiisu obboleessi keenya. Hojiiwwan keessatti deebisee keessumattuu walaloo tarree lamaan kanaan hedduun fedha. Yaa Sooddoo biyya baqqee wayyaa siifan guggubadhaa akka dhakaa gaayyaa bakka jiru kana qabiyyeen ergaansaa akka malee namatti tola. Atummaan akka irraa haasoftuun fedha. Keessattuu siifan guggubadhaa akka dhakaa gaayyaa kan jiru san mi akkamitti yaaddee barreessitee na ajaa'iba yeroo san ibsa jedhee waan hin yaaduuf bakka abbaan jirutti ani irraa haasa'uun irraan eeggamu. Maal jedhama Rabbi ilmoo biyyeedhaa dhalatu otoo hin ta'in ilmoo biyyaaf dhalatu si haa kennu jedha Oromoon. Jarri kun nama biyyaaf dhalatanidha. Nama biyyaaf dhalatanii garuu seenaan isaanii hin himamu. Sababa hin himamneef anis hin beekna atis hin beekta. Namnis hin beekaa sabnis hin beeka. Kana waan ta'eef seenaan uummata keenyaa yeroo hundumaa hinatamaa hanatamuu ammoollee hansaamamuu caala. Seenaa saamamii fi seenaa hatame kana abbaatti deebisuuf immoo kan duraa eegamudha. Kana waan ta'eef nuti Baqqalaa Wayyaa biyya irratti du'e biyya gubateef Baalchaa Abbaa Nabsoo biyya gubateef Gara Maariyaam Gaarii biyya gubateef Mardaasaa Gadaa biyya gubateef bayyana guddataa biyya morma murameef morma muramii taalii geessanii bayyanaan bara 1928 amma 33tti bara taalii amanuu dadhabaniit bayyana guddataa morma muramee room geessanii morma isaa jechuudha. Bayyana guddataa Qanyaazmaach bayyana guddataa Awaash Eefoo Ambassoo Deenyu isa deebisitii Jamamaa Gadaatii fi Caalaa Gadaa obboleeyyan lamaan obboleeyyan Fitoorarii Mardaasaa Gadaa Ashoo Maramitti du'an. Dajjaazmaach Baqqalaa Wayyaa Obsee Qumbii Matrayyasiidhaan xiyyaara Ashoo bakkee amma siidanni gootota Oromoo siidaa gootota Oromoo siidaa yaadannoo nama 42tiif Geetuu Galatee Dugdaa abbaan qabeenyaa ijaareef iddoo inni xiyyaara itti buusisanitti kan ijaarame siidaan sun jechuudha. Yaadannoo guddaadha. Yaadannoo guddaadha. Kana biyya isaaniitti gubatan san nutis dabarsinee siifan guggubadha akka dhakaa gaayyaa gaayyaan argite yoo taate tamboo moo waan tokko kan irra buusaniiti ibidda irra kaa'aniiti warri duratti yoggaa gaayyaa isaan butan isiin akkaan gaayyaa sun gubachaatii kaan tajaajilti. Kaan tajaajilti jechuudha. Siifan guggubadha akka dhakaa gaayyaa kan jenne
Kanaani nutis waan qabnu gootonni sun biyya isaanii waan kana hojjetaniit haala kanaan biyya isaaniitiif waan guddaa oolanii nutis immoo aartii dandeenyu waan qabnu waan humni keenya jedhuun waan saniif gootota san ibsuu qabna yaada jedhu itti yaadetu man hojjedha jechuudha. Hayyee hedduu takka ulfaadhu galatoomii hayyee kaa kabajamtoota daawwattoota Maayaashoo sagantaan kun walta'insa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshinii waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru an qopheessuun sagantaa kanaa Hararshee Tarafaa Faajiiti keessummaan kiyyaarraa immoo walaleessaa fi yadaleessaa akkasumattis qorataa seenaa kan ta'e Biraanuu Margaa yookaan Biraanuu Saglanii hamma maayyii sagantaa keenyatti itti dhiyaadhaan isiniin jaa YouTube Maayaa TV show like subscribe share gochuu hin dagatinaa irraa buufattaniiti sponsaroonni sagantaa keenyaa Blossom Paints Maayaa City lamaanuu alla magantaa ulfaadhaan jaanii itti dhiyaadhaan mallee itti fufna. Biraanuu hoggaa yaadadhu Biraanuu Saglan maaliif jaan jee hoggaan qoradhu. Saglan Booranaa keessaa qooda guddaadha qaba. Isatu hundeessee jira. Dhugaadha? Eeyyee. Baandii Saglan Booranaa irraa akka irraa haasawituun fedha. Baandiin Saglan Booranaa nuti baandiiwwan fakkeenyaaf anumman akka uummata Oromootti baay'ee jaalatamaa kan jiru baandii Gadaa. Baandiin Gadaa waldaa Maccaaf Tuulamaa wajjin akka jiru taasifame. Gaafa baandiin Gadaa diigamu manni Oromoo keessatti wal argaa. Ijoolleen adda addaa magaalaa Finfinnee kana keessatti artistoonni bebbeekamoon baandii dhaabanii turanii. Baandii sunis itti fufuu hin dandeenye hin jigsame. Waan goonu dhabne nama 3 taanee mari'anne. Baqqalaa Abdii Mul'ataa, Girmaa Kumalaa Ejjetaa, ana Biraanuu Margaa taaneet waliin dubbanne uummanni keenya wal arguu qaban. Nuti amma baandii san dhaabne itti fayyadamne irraa arganne yookaan jiruuf jireenya keenya itti fooyyessine jechuu miti. Yoo san uummanni kun akka wal jiraan banne uummanni kun wal argaa qaba. Uummanni kun waliin dhufee waan tokko uummanni yoo wal arge tokkummaa uumaa jaalala uumaa waan hunda uumaa biyya ofiitiif yaada saba ofiitiif yaada waliif yaada walitti dhufeenyi waan tokkummaa baay'ee namaa cimsa waan ta'eef kana irratti maranii baandii maqaallee filanneet kamiin dhaabuu wayya baandii Saglan Booranaa jennee dhaabne. Saglan Booranaa duboo baandiin sana nama maalirra jira yoo jenne hoo? Baandiin jira ammas akkuma jiruun jira. Sochiin akka duraanii hin jiru. Hayyee ka hedduu takka galatoomii alla maganta'iin siin jaarra deebuudhaanii kabajamtoota daawwattoota Maayaashoo sagantaa keenyarraa waa hedduu irraa barachaa akka jirtan abdiin isinirraa kaayyadha. Harragaa injifannoo yaadannoo injifannoo Adawaati irra deebuudhaan bagaytiin isiin gee baga walumaan nuun gee isiniin jechaa sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshinii waliin ta'uudhaan qophaa'ee isiniif dhaleeffamaatiin jira. An qopheessuun sagantaa kana Hararshee Tarafaa Faajiiti. Sponsoronni sagantaa kanaa immoo Blossom Paints yookaan qalama Blossom fi bulchiinsa magaalaa Maayaati lamaan isaanuu alla magantaa isaaniin jecha jidduudhaan immoo dhandhama Maayaatiin monoloogii takka Sheef Janneeti walitti deebina hamma maayii sagantaa keenyatti nu waliin turan affeerraa kiyya. Soddotti dabarraani qabame jaalalaan sadiin soddoo galaan na gammadee garaani. Biyya ofiitti Laalaa. Hedduu takka ulfaadhuun siin jaa. Sirba kana qofaa miti kan yeroo san baay'ee beekamee bahe sirba yeroo hunda ayyaana masqalaatii fi ayyaana gubbaarratti sirban. Roobee tolee gannaa bona kaloo deenna jitte jabiliillooni yadureessa koo arge yadureessa sirba santu jira. Albamni 2 guutumaaf guututti albamni 2 jira. Uummata biraan geessee. Sirboota Walloo sirbeera. Waan Sooddoo kana hoggaan Biraanuun sirba Sooddoo kana qofa Sooddoo kana faarsaa naan jedhu. Ani Sooddoo kanaan faarseef ammas hunduu naa beekuu an barbaadu ani uummata Oromoo kaan jibbeefiti. Biyyattii kana keessatti namni taargaa biraa itti maxxanfamee jiru Walloo fi Sooddoo. Hunda hammachuudhaaf yaaleeraadha. Isin sadeen Sooddoo qofaan na beeytaniis garuu hojiiwwan hedduun qabaa. Gamanumaan naaf baraadhaa. Hayyee hedduu takka galatoome.
Weellee kee tokko akka haasoftuun fedhe keessumattuu aadaadhaan kan wal qabatu haafuu nu dhiisaa kan jiru haafuu dhiisaa kan jiru sanirraa akka haasoftuun fedhe. Ergaan weellee sana hoggaan kilippii isaas hoggaan ifin arguu hoggaan dhaggeeffadhu dhaamsi isaa hedduutu akka namatti tola. Akka haasoftuun fedhe. Akkuma amma jettee kana waa'ee sadeen soddoo qofaa miti waa'ee dhugeeffannaa uummata keenyaa irraa weellisuudhaan illee gahee keessaa qabda waan ta'eef meerraan haasa'e waa'ee weellee sanii. Weellee san hiika lama qaba. Ilmaan abbaa tokkoo, ilmaan haadha tokkoo wal dhiibu, dhiiga walii hangalaasu, wal lolu. Yeroo ammaa kana bara barri tolee teekinooloojiin guddatetti barcuma irra taa'anii waliin mari'atanii yaada mo'ataa dhiyeessanii yaadi mo'ataa sun akka mo'atu gochuudha malee meeshaa walitti fudhachuun walirratti odeessuun wal jibbuun ilmaan haadha tokkoof abbaa tokkoo wal loluun barbaachisaa waan hin taaneef haafuu dhiisaa. Tokko isaa lammata immoo sirni saddeetaa gaafa dubartii gaafatan abbaaf haadha qofa miti hin gaafatan akka seera keenyatti akka aadaa sadan sooddottis akka oromottis dubartii gaafa gaafattu adaadaa gaafattaa eessuma gaafattaa wasiila gaafattaa biyya gaafattaa gosa gaafatteeti kana. Yeroo nuti beeknu san qarshiin buusii yookaan uwwisaa kan falamu inni guddaadha jedhanii birrii 36 qofa ture. Qarshii 36 qofa kan falama. Qarshiin jaan suni kan jaaltu anjaalaaf jaaltoo jedhama. Qarshiin 30 sin seera uwwisaati. 8 kanaan guutuu jechuudha. Margaan guutama. Amma inni darbeet dhala gurguruu. Yeroo san gabbarri hin jiru jechuudha. Gabbarri hin jiru. Seenaa abbaanis ilmoo ofii yoo kennu qooda irraa qabdi waan ta'eef seera daggisee 8 waamee fira gosa bitaa mirgaa waamee kophaan kennu. Kophaa waan hin kennineef inni dhalee waan isii jaalatee lafti isii jaalatee ani isii jaaladhe jedhe qooda isaati. Abbaan naa jaalatee waaqni lafti naa jaalatee jedhanii gaafatu. Haatis yoo abbaan jaalatee waaqni lafti yeroo hundumaayyuu dura. Yoo inni sii jaalate anis sii jaaladhe jedhanii kennu. Isa darbanaan adaadaa gaafatu, wasiila eessuma gaafatu, gosa gaafatu, obboleessas hin gaafatu. Hin kennu jechuu danda'a osan mirga isaati. Mirga ammanaa kennameef. Inni suni badeet dubara akka qarshiidhaan gurguruu taasifame. Dubara takkitti gaafa gaafatan qarshii 40,000, 50,000, 60,000 ta'e. Ilmoon gurgurinaati haafuu dhiisaa seerattumaa caffeetiin nu gaafachiisaa jedheen sirba qofa otoo hin ta'in ergaa guddaan keessa dabarsa jechuudha. Amma hiyyeessi dubartii jaalate isaan fuudhuu dadhabe. Maal godhanii walii galanii galuu butiidha jedhani. Butiidhaan immoo waliisisuutu jalqabe. Kunis seeran dhalaa. Haafuu dhiisaa kanan jedhe kana sirni gadaan tume kan abbootiin gadaa tuman. Kan jaarsoliin biyyaa bulfatan, kan kalee jiru, duudhaa san, utumallee fooyya'ee baduun qabu yaada jedhuudhaan haafuu dhiisaa. Yaada kana ergaa lamaan darbe. Akkuma sirbi sun immoo waan guddaa hojjete. Tokkoffaa seerri 8 akka hir'isu taasiseera. Sirri uwwisaa yookaan kennamu sun amma tokko akka irraa xiqqaatu taasifameera. Seera gadaa gubbaarrattis taa'anii muraniiru. Seerri gadaa tumeera, caffeen tumeera jechuudha. Isa sani kabajanii moo hin kabajne kan jedhu warra biyyaatti beeka ammas. Isa darbaa immoo sirni gadaa sadeen soddoo waggaa hedduuf adda citee ture. Sirni gadaa adda cite sun namootuma abbootii qabeenyaa magaalaa Finfinnee jiran qooda guddaa akka irratti fudhatu taasifame. Sirni gadaa kamiin dhaabbateen sirni gadaa sun ka'ee akka sirni gadaa duraan adda cite sun akka deebi'ee bakkatti deebi'u sirbi sun nu taasiseera jechuudha. Hayyee
Hedduu takka ulfaadhoon siin jaa. Biraanuun gaa ogummaadhaan illee seenaadha kan barate akkan odeeffadheetti. Barsiisaa turte? Hin barsiifne. Hin barsiifne. Hin barsiisne. Garuu seenaa hedduu akka qorattu qoban qaba. Odeeffadheetiin jira jechumaa fi seenaa immoo hoggaanii fi qoratanii kitaaba irraas ta'uu danda'a. Namoota hayyootaa fi manguddoota irraa abbootii gadaa, hawwan siinqee, namoota buleeyyii kanarraa deemanii qorachuun akkuma jirutti ta'e kitaaba irraas immoo qorachuun ni jira. Akkami kitaaba irratti kitaaba hin dubbistaa? Kitaabas nan dubbisa. Kitaaban ani keessattuu kitaaba seenaa nan jaaladha. Hayyee. Ani illee sanumaafin deema. Kitaaba seenaa gaanii hedduu isaanii hoggaan garagalchuu hedduun kan soneeffatamee seeraan tartiiba isaa eeggatee qorannoo irratti hundaa'ee wabii godhatee kan maxxanfame kan barreeffame akkuma jirutti ta'e iddoo takka takkatti immoo seenaa hin taane seenaa kana dabsanii barreessuun illee jira. Waan si qunnamee jira kanarratti hoggaanii fi riifaransiidhaaf yookaan qorannoo hankeetiif hoggaaniif irraa dubbistu. Hedduun arga. Keessattuu seenaa baay'ee nama ajaa'ibu. Ma fakkeenyaaf seenaan Dajjaazmaach Baqqalaa Wayyaa jechuun ani fi Dajjaazmaach Baqqalaa Wayyaa mana afur hin deemnu kan wal arginu. Dajjaazmaach Baqqalaa Wayyaa Obsee Qumbii Duubee Deenyoo baay'een fagaatu. Dajjaazmaach Baqqalaa Wayyaa maal jedhee barreessaa wayii Shaaqaa Baqqalaa Wayyaa jedheet. Aanu kitaaba sana argeetiin jira. Kitaaba sana arguu dandeessa. Kitaabni kun Baabbaatu Guraagee Baannaatu Yaagamjaay Oromoo jedhe. Eessa Gaagamjaayaan kun? Agamjaay kan jedhamu godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walisoo keessaa amma gara aanaa Sadan Sooddootti deebi'eera. Aanaa Walisoo ganda Qanyiiraa Labuu jedhamu. Qanyiiraa Labuu kun bakkee Dajjaazmaach Baalchaa Abbaa Nabsoo kan Baalchaa Saafoo Roobaa bakka inni itti dhalate jechuudha. Iddoon sun. Haati Dajjaazmaach Baqqalaa Wayyaa Birqee Jiloo Godaanaati. Intala Arfan Roobee. Gabra Maariyaam yookaan Boonsaa Gaarii Godaanaa obboleettiidha jechuudha. Bayyana Baqqalaa Wayyaa akkuma sitti hime gosa duulaati. Baqqalaa Wayyaa Obsee Qumbii Duubeeti. Akkamitti fidanii taargaa biraa akka itti maxxansan wallaalle. Maaliif akkana gootaa seenaan kun seeraa mootii jennee ani mataa kiyyaan namicha barreesse san gaafadheera. Ani nama biraatirraan qoradhee jennaani nama biraa qooda dhaqxee qorattu abbaa seenaa maaliif? Abbaan seenaa Giraazmaach Gugsaa Boruu Hurufa Jijoo jiru maaliif isaaniin qoranne jedheen nan qabee baay'ee wallola irratti kana dhiifama gaafateera miidiyaa gubbaa irratti beekamchisu. Ani dhiifama Baqqalaa Wayyaa Baabbaatu Bannaatu abbaadhanis haadhanis Oromoodha. Oromoo Sadan Sooddooti. Ilma Sadan Tuulamaati. Ilma Odiituu Tummee Liibaniiti. Ilma Oromtichaati. Seenaa akkanaa kanaa kuni seenaa maal hatu muti kun saamuudha otoo argan jechuudha. Ammoo sooshaal miidiyaa gubbaa irratti otoo argitan yoo argitan taanaan Baqqalaa Wayyaa Garasuu Dhukii Dajjaazmaach Garasuu Dhukii Baalchaa Abbaa Nabsoo Baalchaa Saafoo Mardaasaa Gadaa Bayyana Guddataa Waldasaa Xiiqoo Gannana Badhaanee fakkeenyaaf Qanyaazmaach Ibsaa Barii Dagaagaa arbanyaa durataa arbanyoota Itoophiyaa kan turan. Kun hunduu maatiin warra Sadan Sooddoo warra bakka keessa jiranidha. Abbaan arbanyaa Birruu Gadaa abbaa Ambaasaadder Girmaa warra kana. Seenota warra kanaa kana fuudhanii hatanii saamanii gara biraatitti maxxansaatii jiru. Kanaafan goota hin dhalu malee liqeeffatanii kanan jedhu. Ulfaadhu galatoomi. Atilleen yoo danda'ama ta'e seenaa qoqqoorattee kana walitti fiddee cuunfitee namoonni kaanillee yaada akka irratti kan goote osoo nuuf maxxansiistee yaada ja'uun qabaan immoo akka dhuunfaa kiyyatti maaliif seenaa abbaatu barreeffata. Seenaan ombi namaaf barreesse tokkoffaa akkuma haatu ammarraa haasofte kana dabuunsaan oolu kan dabeessan immoo ganaa sirreessuurra hiree rabbiin namaa kenne kanaan immoo kanii fi kana midhaagfachuuni waan gaarii jeetii yaada.
Angaa waan inni akka irraa haasofnuu fi niyyadhe yookaan karoorfadhe hedduusaa irraa haasofnee jira jeetiin abdii godhadha. Akka maayyiitti dhaloonni kaleessaa har'aan nuun gaatee jira biyya kana. Rooga maraanuu yoo jenne waa hedduurraa baranna isaanirraa. Waa hedduu barannee ilmi 3 jaangaa sirrallee waan beeku takka kana abbaa caalu takka kana abbaa dhaalu kaanillee haafu abbaa keenya caanullee yoo dadhabnee at least dhaaluu dhaqabna waan ta'eef meegaa warra kaleessa sanirraa barachuudhaaf nuti har'aan tana maal gochuu qabna bireen immoo maal nuun jedha laata akka nama seenaa qorattu akkatti akka weellisaas akka barreessaas akka edeleessaa tokkotti namoota ogummaa kanarra jiran kanaaf mee maal nuuf jettaa maal nuun jettaa waan jedhuun qaba. Namoonni tokko warri kitaaba barreessan waanuma dhaga'anirraayi waanuma dubbisarraanis wabii godhatanii barreessuu danda'u. Garuu warri barreessan kun abbaan seenaa abbaan dachee sana abbaan seenaa suni waan jiruuf otoo kan caalu isa qoratanii gaarii natti fakkaata. Maaliifin seenaa kiyya waan ani hojjedhee darbee waan ani gochaatii jiru kan namni naa dubbisu akkuma jiruun ta'ee anis hanga tokko dhugaa jiru otoo hin bahee gaariidha jechuudha. Otuma lubbuudhaan jiran waan akkana warri keessattuu manguddoon baay'ee kitaaba seenaati. Manguddoo otoo harkaa qaban manguddoo san qoratanii otoo ol kaawwatanii gaarii dhugaatti ta'e. Ani nan qoradhaa namoonni baay'ees waan na gaafatan nan barreessa jedhee sassadheen beeku. Namni na gaafate ufee na gaafate taanaan dhugaa jiru nan hima. Dhugaa jiru nan kennaaf jechuudha. Wanta jiru dogoggora illee yoo ta'e waan kana kuni kanaan dogoggorameera. Kuni kanaan dogoggorame kana kanaan sirreessi jedheen kennaaf jechuudha. Akkuma ati jette ani barreessuus nan danda'a inuman barreessayyuu yaala yeroo xiqqoo yeroo hin qabuyyuu namoonni baay'een namoota akka keetii ati ofii keetii abbootiin keenya gootonni keenya nama dhalanii bakka buusaniiru atis immoo ijoollee bakka buufachuu qabdaa nama akka keetii kana uumtee darbuu qabdaa namni naan jedhee naan lolaatii jiru keessaa tokko obbo Geetuu Galatee Dugudaati. Kanaafuu ijoolleen amma duratti illee ani waa'ee sooddoos waa'ee kophaa kootan jiraa jechuu dandeessu. Amma ijoolleen baay'een jechimanii naa baatii jiru rabbi galannaa ga'u ijoolleen of beektu ijoolleen saba beektu ijoolleen nama beektu. Amma kitaaba maatii jettu kanallee naannoo otoo barreessee jettu. Ogummaadhaan ijoollee ati hortee moo ijoollee ati? Ijoollee biyyaa. Ijoollee biyyaa. Ani akkuma ijoollee kiyyaatti tallaalama fakkeenyaaf mucaan Zarihuun Wandimuu Baqqalaa jedhamu aktivistiidha. Seenas baay'ee qorataa seenas baay'ee keessa bu'ee deema. Amma innumtillee kitaaba bareedaa tokko qopheessaa jira. Isaa wajjiniin teenyet waa hedduu dubbachaa jira. Akka seenaan hin dogoggorre. Kana kan hojjetamu waan mafeessaa ta'u dogoggora illee yoo ta'e dogoggora san namni sirreessuu danda'a. Dhaloonni dhufu hin sirreessa. Garuu calqabamuun waan guddaadha. Yoo calqabame ebelumaa dogoggoree jennee dubbachuun qabu. Dogoggorri hin uumama. Maaliif nama hojjetutu dogoggora? Namni hin hojjenne silaan hojjetu maal godhee dogoggora? Kanaafuu isa hojjete sana dogoggora jiru sanirraan kaatee kunillee kana yoo ta'e kuni kana jedheet dhaloonni sirreessuu hin danda'a. Kan beeku sirreessuu hin danda'a. Calqabamuu waan gaariidha. Ani osoo rabbi jedhee tan deema. Hedduu takkaa ulfaadhu galatoomii umrii dheertuu fayyaa guutuun siif hawwa. Hojiiwwan kana caalu hojjattee akka wal agarru abdii guddaadhaan sirra kaayyadha. Hayyakaa kabajamtoota daawwattoota Maaya Show kan daawwachaatiin turtan jala bultii ayyaana injifannoo Adawaa sababeeffachuudhaan obboleessa kiyyaa weellisaa Yedaleessaa fi akkasumattis qorataa seenaa kan ta'e Birahaanuu Margaa yookaan maqaa hedduun qabanaan jeegaa anis irraa dhageeffadheetiin jira. Birahaanuu Sadeen Sooddoo, Birahaanuu Sooddoo, Birahaanuu Saglan kan abbootiin gadaa siif moggaasan garuu irra naaf hin keenye eenyu ture? Abbaa Duulaa. Abbaa Duulaa hedduu takka ulfaadhu nu waliin turtanii sagantaa keenyaa daawwachaa
waan jirtanii fi alla magantaa ulfaadhaan isiniin ja'a. Sagantaan kun walta'iinsa Multiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uun isiniif dhaleeffamaatiin ture. Alla magantaan isiniin ja'a. Ispoonsoroonni sagantaa keenyaa Blossom Paints yookaan qalama Blossomii fi Maayaa Siitii nu waliin waan jirtaniif hedduu takka ulfaadhaan isiniin ja'a. Horaa bulaa irra deebuudhaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.